kabajamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube kiyyaa akkam nagaan jirtanii yani galan haa ga'u egaa har'a wanta haaraa isinii fidee dhufee wanti haaraa kun maalla namni yeroo rafuu afaan banii rafuu miidhaa inni qabu kan jedhamu yeroo baay'een hundu jechuudha afaan banii rafna manyitaa keenya irratti jechuudha tokko tokko jechuudha uumamaan kan funyaan harganu ni jira especially ka afaan harganu ni jira waan ta'eef kan irratti jechuudha afaan banii rafuu miidhaa inni qabu maalidha kan jedhamu irratti mata duree qabee isin dhiyeeffadhee jira waan ta'eef egaa mata duree kana irratti waliin haasofnu jedha tolika kara mata duree hiyyaattan deebi'a wayita irriba afaanin afuura baafachuun nyaatamuu ilkaaniif nama saaxila qorannoon namoonni baay'een especially jechuudha wayita rafan funyaan afuura baafachuu filatu akkatan afuura baafannaa kunis gaarii akka ta'een himama darbee garuu dhibeewwan kanneen akka qufaa yookaan mu'taalloo jennaani wayita muddatan cufamuu funyaanii waliin wal qabate afaanin afuura baafachuun muddachuu danda'a haa ta'u malee qorannoon yeroo dhiyoo keessatti gaggeeffame haalli afuura baafannaa akkanaa rakkoo akka qabu ni mul'isa especially Neezerlaandii keessatti jechuudha qorannoon kun gaggeeffamee jira afaan afuura baafachuun nyaatamuu ilkaaniif nama saaxila kun kan ta'u ammoo afuura afaanin wayita baafan hancufni afaan keessa jiru goguu jalqaba kun ammoo afaan keenya asidaawaa akka ta'u taasisa afaan asidaawaan ta'uun ammoo daawwitiin ilkaanii akka miidhamu darbees akka nyaatamu gochuuf humni isaa olaanaa ta'uu qorannichi adda addaa yookaan immoo qorannoon Neezerlaandii keessa jiran ibsanii jiran jechuudha akkuma beekamu jechuudha akkuma qorannoon kunillee ibsa especially afaan harganuun dhibeen ilkaan keenya mastaawotiin ilkaan keenya jechuudha irraa bu'aas yeroo dheeraaf moo jechuudha ilkaan keenya tortoruu yookaan immoo tabalaashuu danda'a jechuudha inni lammaffaa kan isinitti himu heede maalidha afaan bannee yoo rafnu jechuudha of hin beeknu ilbiisonni adda addaa kan akka sarariiti ilbiisni biraallee jechuudha afaan keenya keessa seenuu danda'an jechuudha afaan keenya keessa waan seenaniif isa kana akkuma taanitu jechuudha afaan keenya cufneetoo funyaaniin harganuu qabnaa jechuudha dhiibbaa baakteeriyaa kamii rayyuu caalaa ilkaan akka caccabu godha yeroo keessa ammoo akka nyaatamu godha qorattoonni kun namoota tole jedhan kun irratti qorannoon adda addaa gaggeeffamee jira jechuudha walakkaan isaanii wayita irribatti afaanin akka afuura baafatan walakkaan ammoo akka barame funyaaniin afuura akka baafatan godhan kana gochuuf carraa afuuraa afaanin akka baafatan dirqamsiisuu uumuun yoo ta'u kanaanis hamma 3 madaaluu danda'aniiru wayita irriba afaanin kan afuura baafatan giddugaleessa 6 yommuu ta'u kunis asidaawaa agarsiisa kunis gogiinsa afaanii fi baay'achuu asidii fiduun nyaatamuu ilkaanii nama saaxila jedhan funyaan kan afuura baafatan immoo 7.3 ta'eera beezii yookaan immoo alkaalaayinii jiraachuu agarsiisa giddugaleessan 6.6 yommuu ta'u kunis asidaawaa agarsiisa kunis gogiinsa afaanii fi baay'achuu asidii fiduun nyaatamuu ilkaaniif nama saaxila jedhaniiru qorattoonni funyaan kan afuura baafatan ammoo 7.3 ta'eera beezii yookaan alkaalaayinii jiraachuu agarsiisa miidhaa tokkoyyuu kan hin qabsiifne jechuunis ibsaniiru jechuudha kanaafis yoo danda'ame sa'aatii hirriba jechuudha afaan afuura baafachuu dhiisnetu jechuudha funyaaniin afuura baafachuun baay'ee gaariidha jechuudha egaa kabajamtoota keenya har'a waa'uma kanaati isiniif dhufna waa'uma kanaati kan isinitti haasaa jiru waan ta'eef egaa baay'inni keenya yeroo ammaa kana jechuudha afaan afuura baafannaa afaan kan afuura baafannu waan hin beekneef waan ta'eef uumamas ta'uu danda'a waan ta'eef
akkuma ta'e ta'etu jechuudha barachuu qabna afaan keenyallee yoo tasa afaan afuura baafanne carqii wayitiin shaffannee ta'u jechuudha rafuu qabna jechuudha. Garuu miidhaan inni fidu lama. Miidhaan kun akkuma isinitti jechuudha ilbiisni sarariitiin adda addaa afaan keenya keessa seenuu danda'an inni biraammoo jechuudha. Yeroo rafnu san jechuudha afuurri baafnu sun afaan keenya akka gogu gochisiisa. Yeroo sanitti jechuudha asidiin adda addaa ni uumama jechuudha. Egaa yeroo san ilkaan mastaawotiin ilkaanii adda addaa caccabuu danda'a waan ta'eef kana irraa of eeguun baay'ee gaariidha isiniin jedha. Egaa hordoftoota keenya information har'a isin fidee dhufe kun jechuudha isin fayyada dheetan ingidi waan isin fayyaduuf information kana akkana dhageessan. Egaa YouTube kiyyaaf kan haaraa taatan subscribe share like gootanii information ho'a akka isin gahu akka gootan isiniin jedha. Maatii akkana waliin taatan subscribe gochaa ta'u. Egaa information har'a asumarratti xumurama. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u torban gaarii isiniif haa ta'u. Walagarraa nagaan naa jedha. Ciao.